Ashamarka fuune hordoftoonni fi daawwattoonni Caffee Miidiyaa hoduu Caffee Miidiyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Agaggoo laba hoduu keenyaatti turtii gaarii. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa hodiitii marsaa harfaffaa isaa kan eegalchiisee ture bakka hojii gaggeessitoonni waldichaa jiranii fi hojjettoonni waldichaa fi itti gaafatamtoonni hodiitii komishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa argamanitti goolabsiiseera. Ogeeyyiin hodiitii komishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa irraa dhufanis yaadota gara fuula duraatti waldaan qabinsa herreegaa wal qabatee tooftaalee dijitaalawaa fi bifa ammayyaawaa qabachuu akka qabu irrattis yaada kaasaniiru. Barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'anis waldaan mana barumsa Caffee sadarkaa tokkoffaa fi akkasumas oolmaa daa'immanii kan godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti qabu keessatti bilisaan barattoota hedduu barsiisaa jiraachuusaa gaafa arginu waldaan ciminaa fi ga'umsa akka qabu kan nama hubachiisu ta'uusaa hubannee jirra. Nu qofaa osoo hin taane kan namni kamiyyuu irraa fakkeenya fudhachuu danda'udha jechuunis hojii waldaan hojjechaa jiru dinqisiifataniiru. Hodiitiin bifa seera qabeessa ta'ee fi iftoomina qabuun taasifamuu isaa ilaalchisuun hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuu amalaa fi tasgabbii bifa qabuun hodiitii marsaa arfaffaa gaggeeffamuu isaa ilaalchisee hodiitaroota komishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa irraa dhufan galateeffataniiru. Itti dabaluunis hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii yaa'iin waliigalaa yeroo gabaabaa keessatti akka gaggeeffamuu fi bu'aan hodiitii marsaa arfaffaa akka ifoomus himaniiru. Hojii gaggeessitoonni fi hooggantoonni waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa yaada hodiitaroonni komishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa irraa dhufan kennan ilaalchisuun gara fuula duraatti waldaan hojiilee gama qabinsa herreegaan hojjetu kamiyyuu bifa dijitaalawaa ta'ee fi ammayyaawaa ta'een hojjechuuf irratti ni fuulleffanna jechuunis yaada isaanii kennaniiru. Bitootessaa 24 sababeeffachuun mariin paanaalii magaalaa Finfinneetti eegalamee jira. Marii paanaalii kanarrattis hooggantoonni olaanoo akkasumas beektonni abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, dargaggoonni, dubartoonni bakka bu'uun paartiileen morkattootaa fi gareen hawaasaa kanneen waamichi taasifameef argamaniiru. Finfinneetti otobisiiwwan elektirikaan hojjetan 100 ol hojii eegalanii. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee otobisiiwwan elektirikiin hojjetan 100 hojii eegalchiisuu beeksise. Kunis rakkoo geejjiba uummataa hir'isuuf faayidaa guddaa kennaa jechuun kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee dubbataniiru. Otobisiiwwan kunneen kun kanfaltii dursaa dabalatee kenniinsa tajaajilaa ammayyaawaa akka qaban ibsameera. Magaalittii keessaa naannawaa adda addaatti bobbii fudhatanii akka hojjetan heerameera. Sagantaa eebbaa kanarrattis bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee fi ministeera geejjibaa fi loojistikii Alamuu Simee fi qondaaltota olaanoo magaalichaa fi mootummaa federaalaa biroo argamaniiru. Aadde Adaanach Abeebee konkolaattota kana wayita hojii eegalchiisan kanatti magaalittiitti keessumaa hiriira geejjibaa baay'ee fi rakkoo ganamaa fi galgala mul'atu ni hambisa jennee bulchiinsi magaalichaa rakkoo kana hambisuuf hojii jijjiiramaa hiika qabu hojjechaa jirra jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis Finfinneen konkolaattota baasii boba'aa hir'isuu fi naannawaa magariisaa uumuuf hojjetamaa jiru hojii irra oolchuun adda duree ta'uu ishee ibsaniiru. Kana malees yeroo ammaa magaalittii keessatti otobisoonni geejjibaa uummataa 1,170 ol hojii irra jiraachuu himaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad agarsiisa waraanaa humna qilleensaa fi makaanaayizidii Itoophiyaa waloo qopheessan daawwatanii. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad mana barnoota waraanaa Awaash Arbaatti argamu agarsiisa waraanaa humna qilleensaa fi makaanaayizidii waloon qophaa'e daawwataniiru. Humni qilleensaa fi makaanaayizidii ammayyeessuun waraana humna namaa xiqqaa fi meeshaalee waraanaa ammayyaawaan xumuramuu kan dandeessisu humni ijaaramaa akka jiru muummeen ministeeraa fi Itaamaajoor Shuumiin Itoophiyaa dubbataniiru. Saganticha irratti Itaamaajoor Shuumiin humna waraana Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, itti aanaa Itaamaajoor Shuumii Jeneraal Ababaayyoo Taaddasaa, ajajaan humna qilleensaa Jeneraal Ilmaa Mardaasaa, komishiinarri komishinii poolisii federaalaa Jeneraal Damballash Garba Mikaa'elii fi ajajoonni fi qondaaltonni olaanoo humna ittisa biroon argamaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Bishooftuutti argamuunis fooyya'insaa fi qophaa'ummaa irratti hojii hojjetamaa jiran daawwataniiru. Bara 2024 keessa Itoophiyaa keessatti doorsisni bilisummaa pireesii baay'achaa dhufuun gaazexeessitoonni 43 hidhamuu fi ukkaanfamanii fudhatamuu isaanii gabaafame. Akka gabaasa dhaabbata deeggarsa miidiyaalee idil addunyaa madaallii nageenya gaazexeessitootaa baasetti Itoophiyaa keessatti bilisummaan pireesii balaa guddaa keessa jiraachuu himeera. Gaazexeessitoonni sodaachifamuu hidhamuu fi rakkina guddaa keessa jiraachuu dhaabbatichi ibseera. Naannoo wal waraansi keessa jiru kan akka naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa fi naannoo Beenishaangul Gumuz
Gumuz keessa gaazexeessitoonni akka fedhanitti gareewwan hidhattootaatiin hidhamuu, ukkaanfamuu yookaanis doorsifamuu itti fufanis jiru jechuun gabaaseera. Sagantaan televiziyoonii Addis Miraaf akkaataa labsii dhaabbilee miidiyaa tamsaasarra tureen daangeffamee akka turu murtaa'e. Sagantaan televiziyoonii Addis Miraaf akkaataa labsii dhaabbilee miidiyaa tamsaasa irra turaniin daangeffamee akka turu murtaa'uusaa abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa beeksise. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa murtoo bulchiinsaa fudhatamee ilaalchisuun ibsa baaseera. Sagantaan Addis Miraaf televiziyoonii EBS'n bitootessa 14 bara 2017 tamsa'e odeeffannoo sobaa irratti kan hundaa'e uummata kan burjaajessuu fi shakkii kan uumu labsii dhaabbilee miidiyaa 1238 muraa bara 2013 fi labsii 1185 muraa bara 2012 tamsaasa haasawaa jibbinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuuf to'achuuf kan ba'e akkasumas naamusa ogummaa gaazexeessummaa fi hojimaata idilee gaazexeessummaa kan cabsee hojimaata paara joornaalizimii kan hordofe ta'ee argamuusaa ibseera. Dhaabbanni EBS televiziyoonii waa'ee sagantichaa gaafatamee deebii kenneen sagantaan tamsa'ee soba ta'uu fi dogoggora raawwachuu ibseera. Abbaan taayitichaas dhimmicha qorachuun sagantaa buufata televiziyoonii kanaan tamsa'u sagantaa Addis Miraaf jedhamu akkaataa hojimaata editoriaalii sirreeffama barbaachisaa ta'e fudhatee abbaan taayitichaa hanga beeksisuu fi murtoo hanga argatutti sagantaa televiziyoonii Addis Miraaf akkaataa labsii dhaabbilee miidiyaa tamsaasanirraa daangeffamee akka turu murtaa'uu isaa abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa beeksiseera. Hordoftoonni fi daawwattoonni Caffee Miidiyaa oduun Caffee Miidiyaa irraa qabannee isiniif dhiyeessaa turre kana fakkaataa qophiilee Caffee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.